Egaa akkamitti hubachuu qabna, akkamitti fudhachuu qabna, akkamitti itti jiraachuu qabna kan jedhu wajjin wal bira qabnee kaayyoo barumsa keenya kanaa akkasuma immoo qoonnee qabxii itti gochuudhaan tokko tokko walii wajjin barachaa deemna akka Waaqayyo nu gargaaretti. Egaa gara dhumaatti Waaqayyo walii wajjin hin kadhanna. Egaa barumsi keenya kitaabuma qulqulluu kan jedhu kanaa wajjinidha kan walii wajjin ilaalaa deemnu jechuudha. Kaayyoon barumsa keenya kanaa kitaabni qulqulluu akka barannuuf akka barreeffame bu'aa baay'ee inni qabus akka nuti hubachuu dandeenyu egaa isa kanaafidha. Kaayyoon isaa kan nuti barumsa kana walii wajjin barannu. Obboloota koogaa sagalee Waaqayyoo namni lallabee hidhaan namootaa hin hiikama. Kitaabni biraan garuu akka kana miti. Kitaabota baay'eetu jira addunyaa kanarra. Kitaabota maqaa adda addaatti moggaafamee fiildii adda addaatiin kitaabota gosa meeqaan meeqatu addunyaa kanarra jira. Laabrarii keessa yoo ilaaltanii kitaabota baay'eetu jira laabrarii keessa. Kitaabni qulqulluun garuu kitaabota sana hundumaarraa garaagaradha, addadha. Maaliin addate isa jedhu egaa barumsa keenya keessa gallee walii wajjin ilaalaa deemna. Haa ta'u garuu osoo wanti sun akka isin beektan barbaadu kitaabni qulqulluu kana keessa gaan bu'aa baay'eetu keessa jira. Kitaabni qulqulluu keessaa dubbifamee hidhaan namootaa hiikama, seenaan namootaa geeddarama, waanjoon namootaa caccaba, gaaffiin namootaa deebi'a. Kana qofa miti. Fakkeenyaaf warreen rakkoo adda addaa keessa jiran rakkoo isaanii keessaa ba'anii akka isaan furmaata argatan kan inni ta'u sagalee Waaqayyoo isaaniif dubbifameedha. Dubbiin Waaqayyoo lallabameedha. Egaa walumaa galatti bu'aa baay'ee qaba kitaabni qulqulluun keenyaa jechuudha. Akka kitaaba kan biraa miti. Kitaabni kan biraa biyya lafaafidha kan inni nama fayyadu. Kitaabni qulqulluun garuu biyya lafaarras yeroo jiraannutti faayidaa guddaa qaba. Mootummaa Waaqayyoof illee akka nuti of qopheessinu isa kanaaf illee faayidaa guddaadha kan inni qabu. Barumsa guddaa of keessaa qaba. Kana qofa miti hojii gurguddaa jireenya namaa keessatti hojjechuudhaaf aboo guddaa qaba kitaabni qulqulluun. Macaafni qulqulluun jechuudha. Egaa kanaan wal qabsiisnee gaan kaayyoo kanaatiif waa'ee kitaaba qulqulluu kan tokko tokkoon qabxii tokko tokkoon ilaalaa sagalee Waaqayyoo keessaas iddoo garagaraatti dubbifachaa walii wajjin barachaa deemna. Asuma waan tokkoon isinitti immoo barbaada utuu gara barumsa kootti hin darbiin dura seensa isaa macaafni qulqulluun dhugaa dubbii Waaqayyoodha. Dhugaa dubbii Waaqayyooti macaafni qulqulluun yookaan kitaabni qulqulluun jechuudha. Dubbii Waaqayyoo akka ta'e egaa hundi keenya beekna. Kanammoo kan nuuf mirkaneessu sagalee Waaqayyoo keessattis barreeffamee jira. Iddoo sanas dhannee walii wajjin egaa hin dubbifanna. Sana booda immoo walii wajjin ilaalaa deemna. Egaa mee qabxii tokkorraa jalqabeetan itti seenaa. Egaa amma isinitti meera macaafni qulqulluun dhugaa dubbii Waaqayyooti. Akka kan biraatti ilaaluun irra hin jiru jechuudha. Yookaan salphifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha akka kitaaba kan biraa. Kitaaba mana barumsaatti gaafa baran kitaaba gosa adda addaa fudhanneetu mana keenya fudhannee gallee iddoo barbaannettidha kan nuti gannu yookaan immoo kan facaafu yookaan immoo kan iddoo adda addaa keenyu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo yookaan kitaabni qulqulluun garuu akka kana miti jechuudha. Kabaju guddaa isaaf barbaachisaa kana qofa otoo hin taane egaa salphisuu nurraa hin eegamu sirriitti kabajuu yookaan immoo iddoo guddaa iddoo olaanaa kennuufii danda'uutu nurraa eegama. Fakkeenyaaf mee fakkeenya tokko isinitti hima. Nama tokkotu baay'ee hattuu nama ta'e tokkotu jira jedhama. Baay'ee hattuudhaan nama beekamaa ta'edha namni kun. Akka tasaa guyyaa tokkotu karaa deemaa jiru kitaaba qulqulluu gurraacha kana alli isaa gurraacha fakkaatu keessa isaa gaafa bantan garuu adii ta'e kana karaa irratti utuma deemaa jiru argaa. Gaafa argu kitaaba kana fuudhee walakkaan isaa iddoo tokko gaafa banee ilaalu waan tokko dubbise hinatiin kan jiru jechuudha. Sana booda namichi hattuudha. Kanaafuu si gatanii jedheetu lafa kaa'edha kan inni deemee jechuudha. Kanaaf waa'ee namaallee namatti hima jechuudha macaafni qulqulluun yookaan kitaabni qulqulluun dubbii sagalee Waaqayyoo kun jechuudha. Egaa mee qabxii itti goneetu walii wajjin ilaalaa deemna gara fuulduraattis egaa har'a yeroo dheeraa hin fudhadhu isiniin jedheera. Waaqatti tokkoon isinitti hima macaafni qulqulluun maalidha yookaan kitaabni qulqulluun maalidha kan jedhuudhaan jalqaba har'a. Macaafni qulqulluun sila dubbachuudhaaf yaaleera. Dubbii sagalee Waaqayyoo akka ta'e isinitti himeera. Gaggeessaa hafuura qulqulluutiin kan barreeffame dubbii sagalee Waaqayyoo isa jiraataadha. Macaafni qulqulluun. Macaafni qulqulluun isa dhugaa dubbii Waaqayyoo kanaa geeddaruun yookaan fooyyessuun irraa hir'isuun akkasuma itti dabaluun akka hin danda'amne abboommii Waaqayyootiin kan barreeffame akka ta'e macaafni qulqulluun keenya ragaa nuuf ba'a jechuudha. Fooyyessuun hin danda'amu kitaaba qulqulluu. Kan biraa fakkeenyaaf amma keemistirii kitaaba tokko yoo fudhattanii kitaabni kun hanqina qabaachuu isaa yoo beekame fooyyessuun hin danda'amu.
rakkoo tokko hin qabaatu jechuudha. Kitaaba kan biraallee akka kanadha. Fooyyessuun hin danda'amu. Macaafa qulqulluu garuu fooyyessuun hin danda'amu. Dubbii sagalee Waaqayyooti jireenya namaatiif qajeelfama jireenya ittiin jiraannu Waaqa biraa kan nuuf kennamedha. Kanaaf fooyyessuun hin danda'amu, geeddaruun hin danda'amu. Macaafa qulqulluu kanaa jechuudha. Irraa hir'isuun hin danda'amu. Yoo irraa hir'isan illee adabbiin akka jiru sagalee Waaqayyoo mul'ata Yohaannis keessatti hin dubbata. Gara boodaatti isa kana keessa gallee walii wajjin ilaalaa deemna. Itti dabaluun illee hin danda'amu dubbii sagalee Waaqayyoo. Egaa dubbii Waaqayyoo isa kana mul'ata Yohaannis keessatti hin dubbata. Dubbii Waaqayyoo irratti dabaluun yookaan macaafa qulqulluu kana irratti kitaaba qulqulluu kana irratti dabaluun hin danda'amu. Irraa hir'isuun hin danda'amu. Fooyyessuun hin danda'amu. Geeddaruun hin danda'amu. Abboommii Waaqayyooti. Abboommii Waaqayyootiin immoo kan barreeffame kitaaba keenyadha jechuudha. Kitaaba jireenya keenyaa. Kanaafidha namoonni adda addaa yeroo ammaa kana Waaqayyoo namoota baay'ee dibee kaasee ittiin hojii isaa hojjechaadha kennee jiru. Namoonni dibaman kun hundumtuu kan isaan hojjetan sagalee Waaqayyoo irra dhaabbataniiti. Kitaaba macaafa qulqulluu irra dhaabbataniiti. Kitaaba Waaqayyoo biraa nuuf kenname dubbii sagalee Waaqayyoo dhaabbatanii dubbii Waaqayyoo kanaa nu barsiisu. Achirra dhaabbatanii hojii Waaqayyoo hojjetu. Asirra dhaabbataniidha kan isaan tajaajilan. Kanaaf egaa abboommii Waaqayyootiin akka barreeffame kanas gara boodaatti walii wajjin ilaalaa deemna. Egaa fooyyessuun, geeddaruun, hir'isuun, itti dabaluun akka hin danda'amne macaafa qulqulluu keessatti kan barreeffamedha. Egaa kitaaba qulqulluu jechuun kana jechuudha. Yookaan kitaabni qulqulluun Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka fayyan kan namatti himu oduu gammachiisaa furii lubbuu namaati. Egaa waa'ee dhimma gooftaa Yesuus Kiristoosii wal qabatee immoo waan baay'eetu kitaaba qulqulluu keenya keessatti barreeffamee jira. Egaa kanaanis wal qabatee kitaabni qulqulluun Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka fayyan yookaan immoo akka namni fayyuu danda'u kan namatti himu oduu gammachiisaa furii lubbuu keenyaa akka ta'e beekuu danda'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoositti qofa amanuudhaanidha kan fayyamuu danda'amu. Kan immoo kitaaba qulqulluu keenyatu nutti hima. Kana qofatu hin taane kan ittiin fayyuu dandeenyu. Isa kanaaf immoo oduu gammachiisaa furii lubbuu keenyaa kan ta'e macaafa qulqulluuti jechuudha. Kunis hiika isaati. Egaa kanuma wal qabsiisnee qabxii tokko isinitti maan deema kanaan wal qabsiisee tuqaa tokko jalatti macaafni qulqulluun maalidha kan jedhu jalatti macaafni qulqulluun hafuura Waaqayyoo kan qabu. Abboommii Waaqayyootiin kan barreeffamee fi kitaaba humna Waaqayyoo qabudha. Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 19 kaaftanii hanga 21tti dubbifachuu dandeessu. Mee nan dubbisa kutaa kana akkas jedha dhaggeeffadhaa. Ammas dubbiin raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cime. Isinis hamma boruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessa ibsuus hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ibsuutti yaadaan duukaa yoo buutan gaarii gochuu keessan. Caalaadhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa'aa akka namni tokko yaada ofii isaatiin kennutti hiikamuun akka hin taane beekuun isinirra jira. Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru jedha. Eenyu biraa fudhatanii? Hafuura qulqulluu biraa fudhatanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan kan dubbataniiru. Jedheetu kutaa kana keessatti iddoo kanatti hin dubbata. Egaa asumatti wanti nuti beekuu qabnu kitaabni qulqulluun hafuura Waaqayyoo kan qabu, abboommii Waaqayyootiin kan barreeffamee fi kitaaba humna Waaqayyoo qabu ta'uusaa beekuu danda'uutu nurraa eegama. Akkuma amma ani Phexros lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 19 kaasee hanga 21tti akka namni isinii dubbise kanatti egaa kitaabni qulqulluun hafuura Waaqayyootiin akka barreeffame beekuu danda'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Abboommii Waaqayyootiin akka barreeffame. Raajonni illee Waaqayyo biraa ergaa fudhatanii haala kanaatiin akka isaan dubbataa turan kutaa kana keessatti hin dubbata. Isa dubbatan kan immoo bifa barreeffamaa, bifa caaffataatiin barreeffamee nu bira qaqqabee jira. Egaa isa nu bira qaqqabe kan isa walitti qabamee dubbii sagalee Waaqayyoo isa ta'e yookaan hafuura Waaqayyootiin isa barreeffame raajonni kan isaan barreessan yookaan immoo namoonni bebbeekamoon kan biraa eenyufaatu barreesse kan jedhu gara boodaatti walii wajjin ilaalaa deemna. Isa kanaan haala kanaatiin barreeffamee kitaabni amma nu bira qaqqabee harka keenya jiru kuni egaa macaafni qulqulluun kitaabni qulqulluun gaggeessa hafuura Waaqayyootiin kan barreeffame dubbii sagalee Waaqayyooti jechuudha. Hafuura Waaqayyoo of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf hidhaan namootaa kan ittiin hiikamu, seenaan namootaa kan ittiin geeddaramu, waanjoon namootarraa kan ittiin cabu kitaabni biraan hojii akkasii hojjechuu hin danda'u. Kitaabni biyya lafaarra jiru sammuu namootaatiin kan barreeffame, fedhii namootaatiin kan barreeffame akka kitaaba keenya kitaaba qulqulluu kanaa miti.
isaaniidhaan namootaa hiikuu hin danda'an. Waan biyya lafaa waan boritti nyaannee jiraannuuf garuu nuuf ta'uu danda'u. Barannee ittiin hojii argachuu dandeenya. Kun garuu hidhaa namootaa hiika. Gaaffii namootaa deebisa. Rakkina keessa warra jiran rakkina keessaa ittiin baasuu kan danda'u hafuurri waaqayyoo waan irra jiruu fi dubbii sagalee waaqayyoo kanadha jechuudha. Kanaafidha yeroo hundumaa namni hundumtuu kitaaba qulqulluu kana keessaa sagalee waaqayyoo kana keessaa dubbiseetu sana booda hojii waaqayyoo kan ittiin hojjetu kitaabni qulqulluun keenya gaayid kan nu godhu isa waan ta'eef jechuudha. Qajeelfama jireenya keenyaa waan ta'eefidha jechuudha. Hafuurri qulqulluun irra waan jiruuf gaafa dubbifu hafuurri qulqulluun nu keessa jiru sun immoo sana booda dubbii sagalee waaqayyoo kanaa nuuf ibsuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti macaafni qulqulluun hafuura waaqayyoo kan qabudha. Abboommi waaqayyootiin kan barreeffamedha. Kitaaba humna waaqayyoo qabu akka ta'e Phexros lammaffaa boqonnaa 1:9 kaasee hanga 21tti amma walii wajjin isinii dubbiseera. Isa kana haala kanaatiin beekuu danda'u.